Jamtoota fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa akkuma beekamu gaa yeroon keenya kun yeroo amma qeerroon jechuudha. Kan dhakaa qabu dhakaa kaafatee kan ulee qabu ulee isaatiin jechuudha. Kan kilaashii qabu kilaashiidhaan ka'ee gabrummaa ofirraa cidhahee jechuudha. Bilisummaadhaaf dhaabbatee jiru jechuudha. Kana irratti walaloo beekamaa Dr. Hamza Hashim kan qopheessan maal jedhanii bari'uu fi dukkanni darbuu fi booda turree dura darbuudhaa fi waan barbaannu walitti bahuu fi narraa ture hin jedhin wahiiti. Hagoogama jaarraa hedduu olii ofirraa kaasuuf nu galeera malli tokkummaadhaa dawaasaa wallaalin dhaggeeffadhu waliin olii bulii jedha. Nurran jirreen nu fixuu fi lafa ofiif dhumtan nun sa'inaa laafa guyyaan keessan dhumateera dafa gara biyya keessanii gulufaa waan ijaartan ittiin goone gommaa huccuu qofaan keessaa bahaa deemaa jazaan keessan hataatu gabrummaa nu obsitan dafaa nurraa dhumaa jedha. Dandeenye waan himnu waan sin nu gootanii isinitti xiqqaata baraa jahannamni. Biyya keenya irratti nu sodaachiftanii namuu sodaadhiisee mee akkam taatanii jira. Mee akkam jettan kana irratti? Nu kan irratti waan jennu qabnu jechi kan keessanii garuu dhugaa fakkaata. Hayya. Maashaallah kana qeerroonis qeerroodhuma dhugaa fakkaatanii. Hayya. Haa ta'u manguddoon keenyas manguddoodhuma dhugaa fakkaatanii. Hayya. Amma bakka nuti jiru garuu gaa bakka waan guddaa illee itti haasa'an miti bakkichi bakka garmachuuti bakka sargiiti. Hayya. Yeroo keessa jiran immoo yeroo gaddaa namatti fakkaata garuu waan ta'eef baay'ee isin galateeffanna waan isin haasoftanii. Kana irratti immoo kana caalaa wanni nama gammachiisu qeerroowwan kana yeroo laalan uummanni wayyaana jara kana garraan laalu fuuluma isaa ilaalan sodaattee warra dheessitu jira. Jara kana maal jettame? Beekamaadha. Dhugamu. Dhugaa dubbiin dhugaa miti? Akkasii ati hoo maal jettame? Dhugaa. Ati hoo? Akkasii kunoo milkii dhaboo jazaan keessan bilisummaa taatu.